argaa jira? Waan mata argaa jirtu ta'aa jira. Walbariin jaalallee biliseeti. Seenaan hin jedhamu. Sibeeka. Baay'ee rakkachaa jira. Meeluun asoo deewwan hin beekneef akka durii qotaa ofii hin dandeenye. Yaa sadii fi? Garuu ciisicha iddoo garaagaraas ni qabu. Amma wal fuutanitti iddoo tokko buluu hin danda'amu. Daadaamol handhuura magaalaa Adaamaa irratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadaamol Galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa. Kutaalee ciisichaa dhuunfaa fi maatii. Reestooraantii, hoteelaa fi kaaffee, mana daabboo ammayyaa, tajaajila baankii. Buutikoota. Mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa. Manneen suuraa fi kophee dhannoowwan ispoortii, elektirooniksii fi steeshinarii, koompiyuutaraa fi aksesarii, moobaayilotaa fi suphaa. Golawwan miidhaginaa. Golgaa fi minxaafii, kosmootiksii, sa'aatii fi xiyyoo ijaa. Daadaamol yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan. Hoteela Qiddusti Mangashaa Daadaamol. Waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha. Ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa. Gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata. Dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti. Ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda. Miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti. Raafama onnee ishee keessatti jireenyaan qaba. Ituu ishinaaf jirtuu gadaanii hin argamu. Dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf. Sababni isaas ani mucaa mo'attuuti. Gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u. Sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya. Baga guyyaa haadholii keenyaa geessan. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessarra dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemne kunoo jabaanni har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. All-like furniture Finfinnee jirra shaggar all-like furniture meeshaalee biiroo fi manaa bu'aawwan teeknooloojii jabanaa. All-like furniture irraa manaaf bitannaan gammaddanii jiraachuu, biirootti galfannaan gammaddanii hojjechuu, hojii keessan milkeeffachuudha. All-like furniture sadarkaa isaaniif qulqullina, umrii isaaniif jabina, argaa ijaaf miidhagina. Yoo barbaaddan all-like furniture filattu. Akkuma maqaasaa isinis ni jaallattu. Finfinneetti CMC University Civil Service fuuldura Gurdishoolaa gamoo Itiyoo Seeraamikirra Piyaasaa Haaroon Taawur Boolee Bulbulaa marfata awutoobisii lakkoofsa 93 gamoo Qiddus Buzaayyoo jamoo warshaa Mastaawutii fuullee gamoo Asaayyoo irra jirra. Meeshaalee feetan hunda gatii madaalawaan isinitti gurgurra. Yeroo dhiyoottis magaalota naannoleetti babal'achuuf qophoofneerra. Maamilummaa keenya cimsuuf immoo meeshaalee hundarratti persantii 20 hir'isneerra. All-like furniture. Maalidhaa maaltu uumamaa jira? Maaltu ta'aa jira? Isuma argaa jirtu ta'aa jira. Sagal gaaffii nama gaafatu. Maali waaqayyo har'a maaluma jiin dhufeen mana kanarra? Maalidha wanta akkasii? Yoo amti ta'ee ta'u maaltu dibise? Inni bateen hagasmaara nama dhibbisu.
Roobsan ta'uun oolu kan dhufaa jiru. Mucaan wajjin hojjanna siin jedhe sana. Ituuti callistee nama hin taane wajjin jaalalan jalqabne ta'e silaa isattiin si heerumsiisan ture. Siif silaa waan hundumtuu qoosaa dhamte. Kolfee. Namni hin taane garuu hin jiru. Sollee jira. Maal jettee? Dhuguma jettanii namni hin taane baay'eedha. Baay'eedha isaan garuutu badanii gaariidha addunyaa kanarra. Roobsan! Si! Akkam! Naguma! Baga nagaan dhufte. Firaawaliin qophoofne kan taane akkam Qophaan hundumti isaaniitu ta'anii si eegaa jiran. Eenyu fa'a? Hiriyaan bilisee obboleettii meelaalaa siifan hundumti isaaniitu jiran si qofa tafe. Kotti Hello? Maal? Balaa wayii namarra ga'e. Balaa? Hello? Balaa maalii? Hello, Rosa. Jesse? Maaliif Firaawal? Siif mana akka jirtu maaliif natti himne? Inni agarri bal'aan mana ciisichaatiin uffata jijjiirrachaa jira. Mana jirti moo? Waaqayyotu na baase. Caaltuun gaafa natti himtu sababa barbaadeen deemeen. Si nagarre miti garuu? Eeyyana nagarre. Gaariidha. Maal jette caaltuudha? Hiriyaa tokko balaan konkolaataa irra ga'e jedheen deemeeni. Haa ta'u waan hundumaaf iyyuu manarraa fagaadhuutiin eeginaan dhufa. Haa ta'u. Naa bilbili. Keessumaa nu dabalame akkamsi kun nagaa akkamti keessa harkaan aboo jedhu dhufte gara hiriyaan kiyya tokko ni dhufuun si jedhee ture achi deebiin natti bakka jira isin haasaa maal mukaayina wala gara jedha. Baay'ee jijjiiramtee jirta. Dhugaa moo? Dhugaa. Jireenyi magaalaa kun sitti tola jechuudha. Keetoon akkam fayyaa isheeti? Keetoon nagaa isheeti. Homaan jettu. Garuu waan sana maraa sirratti raawwatee akkamitti mana tokko keessa wajjin turuu dandeessu? Dhugaa dubbachuudhaaf erga adaadaan koo boqotte jiraachuudhaaf carraa nan qabu mana isaanii qofa jiraachuu ture. Sana irratti immoo keetoon koo gadadoo guddaadhaan nana duukaa rakka ishee rakkattee guddattuu hin barbaadu. Maaliyyuu haa ta'u malee abbaa ishee bira wayyaaf jedhee. Garuu Firaawal hanga yoomitti haala kanaan kan itti fufu? Anas bitaa kan natti galee sana. Garuu somna dhugattee akka namni hin beektame? Dhugaa keeti. Maal godhu? Ittani mayyuumuun jedhu. Wanti danqaa natti ta'uun dhabamu. Ani garuu akka kiyyatti dhugaan jiru ba'ee waan dhufu kamuu fudhachuun wayya. Tolemee alana yommuu tiriippiidhaa deebinu sababa ta'e uumneetti himna. Ani garuu amma baay'ee sodaachaa jira. Siifanii sababa kamiin dhabuun barbaadu. Akkas taanaan innis intala isaa ta'uu waan amanee natti fakkaata. Moo sumatu rakkina keetii jedhee dhifama gaafate. Lakki. Siinaan baay'ee keetoo jaallata. Keetoonis baay'ee jaallatti.
olii san irratti immoo akka mishee jaallattu akka isheen qabdu sitti himuu hin danda'u. Akkas taanaan araaramta jechuudha. Ani illee guutummaa guutuutti dhiifama godhee ni finjiru. Inni garuu akka dhiifama godhuuf barbaada. Tole, inni guddaan ati gammaduu taatee jiraachuu keetidha. Morning. Hi. Hello, maal fakkaate? Harmeen yeroo darbe hojii siif argitee jirti. Hojii keessaan hojjetachaa maallaqa kanaan immoo ofii keefis mucaa keefis waan barbaadde ittiin bitadhaa. Please Monet, jireenya koo keessaa baa. Ana akka riyoo tokkooti kanan gammadee hin jiraanneef. Kanan baradhee iddoo guddaan geenyeef sababa eenyu sitti fakkaata? Sababa kee gantummaa keeti. Gonkumaa miti hin dogoggoriin kun sababa mataa keetiin. Yoomiyyuu nu raanfatiin. Maal mataasi waaqayyo cubbumatti narratti raawwatte kana laalee abidduma isaa sirratti bu'isee ajjiise. Ani maalis godhe natti hime. Si jaallachuu koo siif amanamuu koo sirratti dhiira biraa beekuu baachuu kooti kun. Yakkadhaa kun natti hime. Kana dhaan balleessite kanatti naan jettu. Arras waa akka jaarta. Qulqulluuf gootee dhiyaachaa jirta. Ilaa wanta tokkoon sitti hima. Ani jireenya koo keessaa si baasee jira. Jireenya koo keessaa bakka kan qabu yeroo kanatti meelaalaa qofa. Monet, wanti si barbaachisu jiraate yeroo kamiyyuu si cinaan jira. Keetuun irree wanti ishiin barbaaddu jiraate natti nan bitaafi. Rakkoon qabu fayyaa ta'e. Ati yeroo hundumaa gaafa rakkadhu yeroo rakkina kooti yeroo dhiphina kootitti na bukkee turte. Amma immoo hojii wanta hin qabaddeef rakkoo tokko hin qabu rakkachaa hin jiru. Tole erga jette. Hin shakkiin roobsan gonkumaan dhabduun anas kan na sodaachisu meelaalaa dhabuudha. Gonkumaa ishee dhabuun barbaadu. Osoo isheen sobduu ammallee numa jaallattaa miti? Eeyyeen roobsan meelaalaa baay'een jaalladha. Ishee dhabuun hedduu na sodaachisa. Hundumaaf iyyuu sababa ta'e humni itti hima. Isayyuu yeroo gabaabaatti ta'uu qaba. Tole. Mee buna wayaa dhugna waan dhumaaf iyyuu. Maamaan kee abbeen keenya akka teessitti himteetti eenyu siin jette? Si. Armii kee gaafadhu abbeen keenya akka ta'e akka itti hin deebine lammata. Anaan akka barbaadan gochuu dandeessa. Daa'ima wallaatti waan tokko hin beekne irraa ta'u afaan kee qaba. Akkan isheetti hin dubbanne yoo barbaadda ta'e mana kana fudhuu naa gadhiisi bahi. Harmeen meer? Harmeen ollaa deemanii jiru. Angaruu waan siyaasofsiisuu barbaadu hin qabu. Waa'ee maaliin haasofsiista? Mana kee dhiisee kan boon barbaadamte? Keessumaa yeroo kanatti baay'een barbaada. Kanaafiyyuu waan si gaafadhu hundumaa sirriitti yoo naa deebiste waan ati jette guutuu nan danda'a jechuudha. Tole.
Mana qonaa gadhiistee baata taanu waan barbaadde sittu. Maaliif akkana jibbiti? Maaf akka jaanne ilaaluu jibbitu? Eenyu akka walitti nu buuse dafiinatti? Haasaa bareedaa fitti. Ati tokkoffaa irratti sobdu, lammaffaa irratti immoo gantu. Rakkoon qabu naa agarra. Garuu maal akkasii sobeen hin beeku. Natti muu dandeessaa? Kunoo kaa barbareedaa akkachuuf jedheetin immoo qullubbii immoo hojjisaatiisa. Yoom daaksisuufi? Idduma kana. Garuu sii qaqqabaaree aduun hin jiru. Maal rakkoon jira jetteetu. Yeroo kana yeroo suma dallazanii yeroo suma daakkatu bara. Ka durii seete? Dallazuu moo daakuu? Dallazanii daakkatu. Jidhaasaa moo? Hin gogu moo? Maal barbaachisateetu? Maal qosqocaadhamu? Kanallee beektu miti ati. Ay kennu ko. Dubbiin kennu mana madiba. Akkami? Waa'ee hiikaa sana tiyaaddee mariisistee nama? Abukaatu tokko argadheera. Dubbiseen hin jira. Egaa ji'attaanuu himata banuun dirqa. Gaarii goote. Haa ta'uyyuu malee immoo of hin dagatin. Tole. Maaliif jette qarshiima baankii jirullee si dhoksuu danda'a. Kanaaf waan gootu malaan gochuu qabda. Sallee garam dhoksa itteetu adaadu. Anaa dhawurraa isaati. Mallattoo kootiin ala waa tokko sochoosuu hin danda'u. Ta'uyyuu kennuu koo. Dubbiin gaafa cinqifinne duraa tokko miti. Waanuma fedheef waa tofeeki. Hin sodaatiin adaadu. Kana irratti immoo Firaa'ol badaa nama yaaddeessu miti. Gowwaa wayitiin. Gowwaa keessaa gowwaa tortoraa wayiiti. Maal beek? Argatee du'e amma haadha warra argatee gilindisee du'u isaati. Garuu adaadu dhugaa dubbachuudhaaf Firaa'ol hammeenyaan qabu. Garuu waan abbaan isaa godhanii darban guyyaa tokkollee yeroo mamu argeen hin beeku. Tole. Yaadataa yeroo abbaan qajeelaa hospitaala ciisan. Yeroo sana aniifata ol beellamnee turre. Ati garuu beellama keenya dhiiste isaanii nan deemee dubbisa jettee eebba kaadhimaa keerratti kana ta'a. Kaadhimaa? Maal jechaa jirta? Siinaan bara yeroon isaa fagoo ta'uyyuu malee waa hundumaa na yaadadha. Sanarratti immoo siinaan hiriyaan koo obboleessa kootu eebbifamaa mana dhufte malee naan jennaan mana wajjin hin deemu. Kun rakkoo maalii qaba? Hiriyaa kootu eebbifama. Yoo xiqqaate eebba deemuu kee amantee jirta. Ani garuu suura atiif inni oliin kaatan argeen jira. Suuraa maalii jettaa? Yoo waan barbaade ta'e ani sana hundumaa sitti muudhaaf hin barbaadu baay'ee. Siinaan namni ta'e haa ta'u jedhee akka nuti wal lolluuf akka nuti gargar baanuuf wanta qindeessee raawwatedha kun akkamitti siif hin galu? Inni lammaffaan immoo utuu kaadhimaa koo taatee jirtu akka ulfooftee jirtu nama biraarraan nagee. Utuu anarraa ulfoofte ta'e garuu seeraan natti himta turte teesse. Siinaan maaliif siin galu? Amantees amanuu baattes wanta jechaa jirtu kun hundumtuu sobadha. Anaaf akka jaalala amma hin qabne sirriitti naa galee jira. Beeka. Garuu namni walitti nu buusee jira. Abbummaa isaanitti miisin jechaa jira. Abbaa isaa sitti himu. Sababatii mana kana sii gadhiiseen baa. Waan asi gaafadhu naa deebisii naan jetteef sii deebiseen jira. Giiftii amma mana naa gadhiisime. Abbummaa isaa yoonatti himte eenyummaa abbaa sana yoonatti himte sii ba'uu nan danda'a. Dhimma koo miti. Ani yeroo dhiyoo keessatti gaa'ela godhachuufan deemaa jira. Akkasii. Gaafa sanaa ati yoo fiiken mana gadhiistee baate. Kanas ta'e sanas ta'e waan tokko gochuun hin danda'amu. Haa ta'u malee garuu siinaanoo akkamitti himte? Dhiisisa. Waa'ee isaa karoora biraan qaba. Maal immoo yaadde? Yeroon isaa gaafa ga'uun sitti madaa duuka.
waan gaarii yaadeera garuu. Akkam waliin deemuu murteessitanii? Eeyyee deemuuf jannaadhaatu murteesseera. Bor deemna. Kennaa koo anaaf dubbichi natti hin mi'oofne. Haa ta'u malee firaawoloo yoo isin irratti beekee hoo? Isaallee yaaddee naadaatu. Sinan ishee jaallatee osoo hin ta'in ana waliin ta'uu waan barbaadeef kan inni ishee fayyadamaa jiru. Waan hundumaaf ofeeki. Ifaajjiin kee akka bishaantis jalaan nam'ine. Maal sitti fakkaata yaadaatu? Waliigaltee gaa'elaa walii mallatteessine irratti waa'ee qabeenyaa ifatti keenyerra. Qabeenyi gaa'ela dura jirus kan gaa'ela keessatti horannus kan waliiniiti jedheenaa mallatteesseera. Kanuma dubbiin. Kasi malee gowwaa wayiin kun akka baasaa mar'ummaan koo na gube ati immoo qullaa dhaabbitti qullaa hambistee mar'ummaan isaa naa gubda ani immoo kanan barbaada gaafa sana maal jedheen sitti iyyee abbaasaa nyaate. Ani kan jedhu waa qofu. Haalli jiruuf jireenya biyya kanaa maal wanti akkasii jijjiirame? Baay'ee waa hedduu jijjiirame waggaa shana keessatti maaltu uumame? Laali wanti jijjiirame maaltu si jijjiirame? Maaltu nutti jijjiirame? Namni kophaa kophaa nyaata kootu wajjin nyaanna wajjin nuuna wanti jedhamu hin jiru. Mee waanumti kana jijjiire maal? Haala jiruuf jireenya jijjiirame moo maalidha wanti isaa? Agasiif nima. Bada gowwa ati ta duraa yaadda bar. Situ wajjin jiraachaa mee natti mad. Laal si nima. Ati akka durii waliinaa uffannu waliinaa nyaannu buna dhugaa koottaa uffata tokko waliin uffatanii sun hin jiru. Baay'ee namatti tola. Amma ka nyaatu kophaa nyaata. Ka dhugu kophaa dhuga. Koottaa buna dhugaan hin jiru. Kun kophaa haasaa. Kun bilbila haasaa. Kun ufittuu haasaa kophaa isaa. Jiru akkana kana keessa jiru. Hundaafuu kana mara waaqayyotu fidee waaqayyo maan akka fidee waaqayyo na jijjiiru kanuma jedhani kun amma ati naan jechaa jirtu kun sababa guutuudha an kana haalli jiruuf jireenya kana jijjiire jettaan ani kana amanuu hin danda'u yaada biraan karatti na amansiistoo qabaate malee kana siif naman wal waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti raafama onnee ishee keessatti jireenyaan qaba ituu ishiin naaf jirtuu gadaanii hin argamu dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf sababni isaas ani mucaa mo'attuuti gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya baga guyyaa haadholii keenyaa geessan. An kana haalli jiruuf jireenya kana jijjiire jettaan ani kana amanuu hin danda'u. Yaada biraan karatti na amansiistoo qabaate malee kana siif naman wal. Boona laal. Kana osoo haasofnu taate guyyaan guutuun illee nu oolchee halkan nu bari'a. Anamma isaa miti. Kana waa'ee jijjiirama keessaa maali namni akkana ta'ee maal jedhu san waaqayyommaa yoo jijjiira malee namni kana booda gurrattuu qabatteetiin itti himtee itti dhuun dandeettu hin jijjiiramu. Qalbiin isaa saa jijjiirtu malee. Garuu anadha kasi barbaadee fi dhimma tokkoo fi obboleessa kiyya waa waliin dabarsine hin beekta. Diqqeen irraa uffata waliin uffannee hin beekta. Dhoqqee waliin dhiinnee guddannee hin beekta. Farda hojii yaabbannee guddannee hin beekta. Bishaan waliin daannee guddannee hin beekta boona. Garuu haga achi deemte kana na dagattee jirta. Mee amma tariiti maal ni haa yaadde? Waaqa gadi kabdadhu si qofa. Mee maal na yaadde dhufte? Jaalate?
Isinis keessatti dhokachaa ooltu jira. Eenyu dhokannaa? Eenyu dhokannaa biroo? Nama baay'ee. Beeka. Kanaaf jechuudha kanatti torbee kana akkasitti nagataa turte. Itti tolaadha uumaan qabdaati. Seenuu simiti riyaa qabattu malee kan naan jedhu. Bareedaa kan argannaan immoo. Wayyaa isallee. Afuura sanarramu. Wayyaa. Icciitii baastaati seenaa. Afuura kamiin? Kanuma qofaa fadhaa si afoollee taa'ee si dubbachuullee hin barbaanne garuu waan garaan kan kee yaaduun beeku jedheetiin yaa obboleessa kiyya. Inni dhugaa keeti. Maal seete waaqoko? Wanta ani ifatti taanii dabarsine sakandii tokkoof hin dagadhu. Yoomiyyuu jechuudha. Oolmaan ati naa oolte haalli jiruu fi jireenya ani ifatti itti waliin dabarsine waa hedduu jechuudha. Guyyaa tokkos si dagadhee hin beeku. Amma garuu maal seete? Dhimma maatii wajjin mari'adhee isa sana xumuruudhaaf garan itti dhufe tokkotu jira. Isa sana atattamaan yoo naaf xumurame sanaan booda oolmaa ati naaf oolte gaafa tokko karaa kanaan oolmaa sana siif kaffalee akkas si gammachiisu abdii guddaan qaba. Ay booda anis bari akkana si beekaafi bari anis akkasi abdadhuun beekaafi bari. Wallaalee mitanis akkana yaaddullee hin beeka garuu namni gara biyya alaa keessaa nu gara Ameerikaa deddeemu kuni warri faranjii kun ammoo wanti firaa fi aadaa fi hiriyyaa waliin guddatan dagataniif marfeefa waraananii yookaan qiniina liqimsiisanii jedhee haasa warri biyya keessa sababa kanatti kana dubbadhe malee waan biraatiif miti. Inni dhugaa keeti garuu namoonni gara biyya isaaniitti gara biyya alaa gaafa deeman aadaa isaanii, afaan isaanii, duudhaa isaanii, haala jiruuf jireenya isaanii dagataniiti miti. Gaafa asii garas deeman garuu wanti isaan eegatu hundi wanta haaraadha. Afaan haaraa, aadaan haaraa, haalli jiruuf jireenya haaraa. Dhugaadha. Waan sana itti ta'eeti. Malee waa'ee biyya isaanii, waa'ee maatii isaanii, waa'ee hiriyaa isaaniitti dabarsan san dagataniiti miti. Waan sanaadha. Dubbii keenya irratti waaqoko engaddas waan kana sittiin kaasa jedheen muddamnee gargar baane ariifannee baane waaqoko bilisa argitee beekta. Bilo. Maal hojjechaa jirta? Ciiseen jira. Akkamati? Dadhabde moo? Ani shaaworii fudhadhee nama dadhabbiin natti salphateera. Haa ta'u dadhabde moo? Lakki Biloo anumaan dadhabne. Kanaafuu nuti gadi baanee adeemnu meeluun faammaa boqotanii. Tole. Silayyuu baay'ina jibbisiisaadha qofaa akkuma inni keessi Biloo. Dhufeera nee. Lubbuu koo harmee yeroo dhiyootti wal fuudhuu qabda jechaarti. Isaanumti baganuu fayyan malee waan cidha keenyaa uumaan nama dhibbisa jetteeti. Murtiin harmee yeroo tokko tokko ni ajaa'iba beektaa. Akka? Ammumarraa qophii jiraa eegalteerti. Amalli kee durii sun ammoo yesuun dhiisin jira jechuudha mte? Takka waan qabdi gadhiisuun jaallatta. Eenyu tan baaristan beekaa kanaaf? Anamoo? Aan goggogaa akka keetii. Tolinaa jette jechaadha? Ee.